keetii keessa jirta laaybii obboleessa keetii keessa jirta obboleeyyan keetii silaalu jira afaan akka guuteen taa'in qofli. Qofli taphadhu itti gammadibnee dura hundi keessa nama 650 nuraalu kana keessa nama 100 komadawadhu biyya baaqeeti. Komadawadhu waan Oromoon tuwaata akkasii godhuu baatte abdii obboleessi kee tokkicha qophatti ana hawaasii godhu takkan sodaatin. Qofli ammarra kaase. Dura asumarratti waa dubbachuu barbaada. Ifamallee yoo akka beeytaniif obboleessa keenya yoo mataa isaa ta'e oksum billaa ilaa nama asirra jiru kanaaf isinii wajji nama 700 kanarratti waadaa isinii gala yoo abdii qofa ta'e mataa isaatu isin hin cinqu fedhu abbaa qabeenyaa dubbise fedhu mataa kiyyaan dandahee hin baane. Dhageessanimi mana galuu waa eegale yoo abdii ta'e garuu faamilii isaatu jira. Ijoollee qaba maatii qaba achi jiran santu nu rakkisa hundi keessa nama dura haasawaa itti deemna waan keessaa qabdan illee haga leechatlee waan qabdaniin abdii push godhani ta'itti aantu isaan Oromoon isaan beekan Oromoo asirra jirtu tanaa fi Oromiyaa keessa jirtu biliyeenara tanan beekan isaan eenyu beekan qooxii isaan keessa jiru nama haga san garte Oromoo yoo isaanitti sanumaaf taa'u jiran jarri. Jechuma Oromoo joohanaa arraba beeka jarri sun isinii gala jarri yoo dhaggeeffatu jiraataniif arraba beeka ammoo sun Oromoo arraba qabaattee osoo hin ta'in dogoggora hubannaa dhabuu fi afaan beekuu fi Oromoo tana beekuu fi Oromiyaa beekuu Itoophiyaa beekuu dhabuu isaaniiti sun naat isinitti hima kana. Jarri kun dhugaadhee saba keenya ni tuffatanii jibbanii arrabsan kan ammoo waan hin beeyneef jenneeti dhicallifna. Jarri kun nuuf addunyaa tanarra namni isaan diinaaf qaban Oromoodha. Maaliif lafa isaanii lafa Oromoo barbaadan? Oromoo hin jaalatan lafa Oromoo ni jaalatan. Oromoon lafa ofirraa illee naman kaastu agarteemi akka isaanillee taatu jibba namaa hin qabdu. Eenyuma waliin jiraatte Adaamaa keessa yoo dhugaa dubbanne kumaatama Somaaleetu mana kireeffatee mana bitatee jiraata akka Oromootti. Sinigaleemi kanaaf engadduma obboleettii teenya nasiyaa jiddumaan irra isin yaadachiisuu fi liyyuu haayiliin naannoo Somaalee kililii 5 dhuftee dirreedhaa keessatti guyyaa adii haadha rakkoo rasaa sana jeeftee deemti. Dhiini shimbaanii akka makiinaa horiin jalaa gacceetti maallaqa darbaniif jiran ganda sanii. So uummanni kun hagan takka jibbi isaan nu qaban Oromoon immoo hin beektu. Mucaa kana seefaa godhannuun dhaamsa keenya. So hundi keessan waan keessaa qabdaniin kaafirra jirtaniin jalqabe hundi push godhanii. Amma jalqabata dura ta'itti aantu naafi Hamzaanii taabbootii qabeenyaa reefu jettan san nuti naafi inni dhuunfaadhaan akkuma duraanis waa hedduu waan isin hin himne dhugaa dubbachuuf naafi Hamzaa waan dalenu hedduu qabu. Ani waan hin Hamzaadhaan hin marenne hin godhu irra hedduu ta'e isin agartan tan abbootii qabeenyaatis hedduu qabu. Warra garteemi maqaan isaanii ijaamemin kan isin hin beeyni qabnu. Inumaahuu waan isin dhaga'in asin isin himuuf abbootii qabeenyaa teenya tamilisti danaa fi North America guutuu keessa jiran waliin qabneeti isaanuma kanaa'u akka isin beeytaniif yeroo gabaabatti Kanaadaatti sagantaa guddaan qophaa'ee jira kan isaaniif badhaasni itti kennamu kan goonni ilmi Oromoodha. Oromoon Somaaleen dhumtuun tuntoffattu asii gabrummaan deemee gabrummaa cabsee bilisoomee biyya addunyaa Indiyaa fa'aa bulchaa ture. Malika Ambaarfaa seenaa isaanii itti as baafnu isin baanaa beeka. Akka Nobel Prize'itti awwaardii Oromoo guddaatu akka uummata keenya bahaa kanatti qopheeffamee jira. Eessatti Kanaadaatti Iddumaan irra isinii buusee kanallee gurra qabadhaati. Abdii push godhaa hundi keessanuu namni asirra jirtan ta'itti aantu itti deemna. Yes, galatoomii murteeqii waan bareedaatu yoo rabbi diyaastee maa jira maqaa gartee nu bade kanaas ni dhiina. Yoo rabbi jedhe walirra waa gannannee dhiina jara keenya akkasii quba gabaadhaa qoma dhiibii taayatis fuula kee guurteen taa'een qofli seeqii taayisii galee tanaaf ijoollee teenya hadaraa wanni isiniif finnee mucaan kun keessanii takka faanuu harkaa baraarree isiniin jechuu jirra takka lamada maatii isaatii hafee maatii isaatiis haa baraarutti isiniin jirra.
mucaan kuni murtii yookaanuu Yuusuf yookaanuu diinaa olii fi qofaa fi miti ka dubbate oroof dubbate oromoo jechuun kunoo ilma keessan barbaada gartee baangaan barbaadan seefiin barbaadan san jalaa as isinii dhufee jira quba qabaadhaa ammaas maatii tuchitti hafee quba qabaadhaa isinii jechuun jira maatii haftee tan ammoo akkamitti kafinnu tana isin dura goone mucaa kana baraarre maatii baraaruu moon waliin keessaa harka nurraa qooda fudhadhaa jechuu barbaanneeti. Okay? Dargaggeessi bareedaan kun isin dura dhaabbachuun isiniifi malee jaalalaafi miti. Burqaa kan namni onnaan laga bilbila isaa keessaa naafanni jee kanaaf namni mi'uut godhadhu dirree kanaaf namootan giiftii keessaa qabdan mucaa kana gubbatti giiftii qabdan naqadhaa. Soomaan bukkuu kan ulaalu jira jiran kan ulaalu jiru isaan moo qofaa nama keenyaa miti. Mee waan keessaa qabdaniin asirra jirurraa eegallee hundi keenya nama kana bushaa goonu mallaqaan akkaawuntii hajjatan hundi sunis itti deemna rakkoon. Mee mooditara naa kan murtii anaan nama ollaqaa mooditara naa kan. Ayya Ustaaz Hamza. Yes. Tanaaf akkaawuntiis ta'ammatti shabwaa goonu ni barbaanna jira kee. Qophoinee seetiin dhufu. Qophuma garuu. Lakki akkaawuntiin ni jirti nutti as kannatanii isaaniin nutti as kanna akkaawuntii san ummata kannina. Ijoollee teenya hedduutu as jala jira. Kanaafuu qoma dhawadhaaf dhiini isin haa dalagu onneen dhiiga haa facaaftu. Mee Ustaazii galatoomaa si murtiillee. Dubbannu diinaa ol xiyyaafaan si qabne booni gubannee barsan urra laalaniiti. Saniifin isin obseef jira. Wanta akkana jechuu barbaadu duraahi abdii xiyyaa naaf hedduu keessaa illee sirriitti wal beeknu ol quba qabna. Biyya san keessaa feetu ari'amtee baatus feetu noolii kabaltee makiinaa ta'eetiin baatus baga rabbis baase san biyya namni gartee yoo keessaa bee alhamdulillah iyyuu malee biyya irraa bu'uudhaan kirjaanii miti. Bakki itti dhuftilleen jannata ardiidhaa ta'u manni gartee biyya mee keessa faca'ee jiru hajeelee ganamaa galgala horii gataa jiru lubbuu dubartii itti gataa jiru jannata addunyaarraa dhufu. Akkatan lammaffaa ammoo hawaasni keenyamee dubbii abdii tanaaf dubbii biraa akka tokkotti ilaalinaa isin jee. Uummanni kuni kanaan durallee seenaa gaarii waliin qabaachaa turre garuu seenaa waliin qabnu san guyyaarraa fixaa jira lafarra. Deengadda nama kuma dhibbaan lakkaa'amu garteef keessaa buqqaasanii dhabamsaniitiiti kaan ammoo jira awwaalanii daa'ima manaa wajjin guban. Bakka adda addaatti hanqaaduu guyyaa kaleetti nama keenya ajjeesaa jiran diree dhawaatti haadha ulfaa ajjeesanii hanqa ammaatti gartee sagaleessii kan baaneef karaa adda addaatiin illee shira dalagaa jiran dubbii san dho'isuudhaaf. Duuba amma mucaa qaxalee kanallee itti dabalanii ajjeesuudhaaf barbaadaa jiran. Ammata isaanii rakkoon qabu cimina isaaniitiif kana booda deemina. Nuti maal godhuu qabna? Hanqaawwan gartee uummata gartee ifiifuu qajeellaan teenya dura citteessitu. Uummata waanurra barbaadu jecha gartee beeladaa teenya gataa jiru nama keenya ajjeesaa jiru. Hanqaawwan uummata kanaa gurra kanneen gartee nama keenya cira sadhiisu. Abdii irraa hangafee gartee kaafillee yoo cira isaa beeyan akka keeyyatti naa gammachuu. Cinqii keessaa beeyin jaa malee jennanii namni keenya keessaa beeyin jiru. Nuti dubaa lafa bal'oo qabnu kanarratti namni keenya akkamitti amma mucaan kun bakki itti baqate anna qaanfachiisee jechuun mana isaanii dheessee taa'eetiiti bara biyya namaatti hin baqanne bara duraa rooroo dhugaa mana dhuftee biyya namaa dheessina. Har'a mucaan kun nu jalatti as baqateetiiti mucaan kun bakka itti galu dhabeechi deebuu ta'a du'a Oromoo guutuuti. Wanti tun qabaddaa naa ta'an. Isaan keessa dhalatee guddateetiiti maqaa Oroo juukana qabatee isaan dura dhaabbatee har'a lubbuu isaa baasuu isa barbaadanii har'a nu jalatti baqatee yoo ammoo nu jalatti gartee bobaatiin jalatti bahuu dadhabee achi deebi'ee duu taate nuutu ajjeese malee namni takkabni isa miidhan jiru. Tasdaffaatiin itti dabalee isin kaasuu barbaadu waa'ee maatiitiif waa'ee abdiidhaa addaan ba'uun qabdu. Maatii takkaa miti har'a nuti ganda guutuu qubsiisuu ni dandeenya dhugaa yoo walitti himne jechuudha. Iddoo bakkoota adda addaa gartee sirriitti impoortaantii ta'in hundatti waa dhangalaasaa jira.
Arra ammoo tana ijaan gartee sirra keessa galaallee investara gurguddoo qabna. Abdiin Eenyu burqaa buusu jira sa? Burqaa faran qal'oo eenyu buusu jira? Kanaatu fidee obbo Takka Burqaa waliin deebisa. Assalaamu alaikum. Obbo Eenyu Tokko Yaar.